Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii YouTube chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii an nagaan qaba gama kiyyaanii nagaan kiyya nagaa fi salaamtaan tiyya bakkuma isin jirtan maratti isin haadha qabduun isin jaa nagaan ammallee naaf jiraadha oduulee daddansaa muraasa hamma tokko qabadhee yeroo ammaatiif kanneen isin dhiyaadhee jira akka dhumaan sagantaa gootiin hordoftan isin afeerraa kanatti aansuudhaan mootummaan Suudaan Ijiptii wajjii waliigaltee xumuree waraana Itoophiyaatti Masaareetti deebisee waraanatti akka seenu waliigaltee xumuranii ammas gara lolaatti deebi'anii akka jiran maddi keenya ni addeessa. Kana yeroo jennu ganama kana Dr. Abiy Ahmed fiizikaala waraanaa agarsiisuun isaanii ture. Erga ati fiizikaala waraanaa kan nutti agarsiifte nuti ammoo tarkaanfiidhaan bakka sii buusuu qabna jechuudhaan meeshaalee garaagaraa misaa'eelota gurguddaa kana misaa'eelota gurguddaadhaa fi meeshaalee ammayyaawaa kana qabatanii tarkaanfii ilaalessaa waraana Itoophiyaa irratti fudhatanii gama Itoophiyaatti ofirraa ari'anii akka jiran duraan bakkuma isaan jiranitti itti dhaqanii dhukkee waraana Itoophiyaa irraa kaasanii akka jiran maddi keenya garasiin addeessa. Kan yeroo jennu biyyattiin tun haala karaa kam deemaa akka jirtu isinillee laalaatuma jirtu. Hooggantoonni siyaasaa Oromoodhaa warreettan obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Kennesaa Ayyaanaa fi warreettan adda addaa kunneen mana hidhaa keessatti obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatiin lagannaa nyaataa jalqabamtee lagannaa nyaataa guyyaa irraa 35ffaa gubbaatti argaman yoo ta'u, haalli isaan ammaan tana keessa jiranillee kan nama yaachisu yoo ta'u, haalli fayyaa isaan keessa jiranillee kan nama yaaddeessu yeroo ta'u, haa ta'u malee mana hidhaa Qaallittii keessa taa'anii dhageettii mootummaan Itoophiyaa diktaatarri Abiy Ahmed masaraa mootummaa taa'ee dandeettii addunyaa itti walii galuu qabu osoo carraa akkasii osoo qabu inni addunyaa wajjin walii galuu dadhabee addunyaan guutuu waa'uma badii isaa dhimma isaa rakkoo isaa malee dubbachuu tadiddeetun inni Dr. Jawaar Mohammed leenci biyyattiidhaa kan haati deessee addunyaaf gumaachite sagalee takka osoo hin qabaanne mana hidhaa Qaallittii keessa jiraachuudhaanis sagalee isaa addunyaa irratti dhageessisaa kan jiru lagannaa nyaataa godhee lagannaa nyaataatiin mootummaa kana shoorar keessa quba takkatti isa dhaabee addunyaan guutuun dhimma Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa Qaallittiitti argaman kan ajandaa godhattee haasawaa jirtu ta'uu isinillee kan quba qabdanii. Kana yeroo jennu obbo Jawaar Mohammed jechuun nama gartee mana hidhaa Qaallittii keessaas taa'ee qabsoo uummata Oromoo hin lakkisin kan uummata Oromoo rakkoo uummata Oromoo kana arguu mannaa du'ee baduunaaf wayya jedhanii lubbuu isaanii irratti murtii du'aa kennanii carraa dhufu hunda keessatti qooda fudhachaa akka jiran isinillee arkaatuma jirtu. Haalli isaan ammaan tana keessa jiran kunillee kan nama yaaddisu yeroo ta'u, lubbuu isaanii dabarsanii uummata Oromootiif yoo ganne xiqqishollee qirnan jedhu jedhanii tarkaanfii akkanaa lubbuu isaaniirra fudhachaa akka jiran isinillee arkaa jirtu. Nama of dabarsee lubbuu isaa dabarsee nuuf kanneen nutillee dagachuu akka hin qabne asumaan dhaamsaas dabarsuu barbaanna. Jawaar Mohammed akka hanqa ammaatti jirutti doktoroonni dhuunfaa isaa Jawaar Mohammed akkatti jirtu kun lubbuun tee galaafatamuu fi haalli amma keessa jirtu hedduu laaffattee jirta. Nyaata keetti deebii nyaata nyaadhu gaafa jedhaniin abadan an nyaata hin nyaadhu. Salphina uummata Oromoo kana osoo ijatootiin argu salphina akkanaa kana argu mannaa du'eetuma dhabamuu naa wayya. Nuti duraanis mootummaa PPdhaa abdanneetii miti kan biyyatti galle uummata Oromootii fi Rabbi qoftiidha jedhe Rabbiin isaan hin daganne. Uummanni Oromoo illee isaan hin dagatu dagachuufis hin taa'u dagachuus hin qabu. Nama jiruu isaanii dabarsee nuuf kanneen hanqa jiruudhaan jiraachuu jiru qabsoo uummata Oromoo irratti dabarsee ammallee erga hidhaa seenee lubbuu isaa uummata Oromootiif dabarsee kan nurraa if duuba hin deebiin kana uummanni Oromoo ija isaa kana eeggachuu akka qabu dhaamsa dabarsuu barbaanna. Akka ammaan tana isaan jechaa jiran kana yeroo dhageenyu hedduu waan garaa nama nyaatu. Uummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan yeroo hatattamaan haala mijeeffatanii alaa fi keessaa wal dubbiftanii
qabsoo hadhaawaa laalessaa tarkaanfii gootota keenya kanidhaa keessatti argaman kana baasuu ittiin dandeenyu tarsimoo ajaa'ibaa lafa keessanii karaa qabsootti akka seennuus dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Uummanni Oromoo immoo akka waan hin tokko irra deebi'ee dubbachuu barbaadu. Uummanni Oromoo warreettan haqqa hooggantoota warri beekumsa xiqqishoo beekumsa qabdan kan araddaa fi hanqa federaalaa jirtanillee mootummaa kana keessatti rakkoo inni uummata Oromoo irratti oofaa jiru warri isin duraanillee jalaa dhokatte amma ifa isinii bahaa jirti jennee amanna. Kana yeroon jiru takka jeeyoon fakkeenya lafa isinii kaa'u. Fakkeenyaaf ammaan tana Aadde Lamroot Kamaal tana caaluu hundeessaa galaafatte yoo kaa'u galaafachiifte tan yeroo inni lubbuun isaa wareegamtu makiinaa isaa keessa turte bilisa ja'anii mana murtii irraa galle. Manni murtii yeroo turban dabree mana murtii bilisa jeeni guyyaadhuma san galgala sana makiinaa mootummaatiin dhuftee fuudhamte mana ishiitti akka galte wayi masaraa mootummaatti galtee akka jirtu maddi keenya ni addeessa. Kana yeroo jennu uummanni Oromoo warri duraan gartee mootummaan kun TPLF fi shaneedha jee quba hara biraan nama qaqqabsiisaa ture. Hatta hanka Jowaar Mohaammed goota lubbuu isaa uummata Oromootiif dabarsee kan kanatti illee quba qaban takka kan geeta ture. Ammaan tana mootummaan akka harka keessaa qabu isinii galee jennee abdanna. Kanaafuu uummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan mootummaan kun diina Oromoo ta'uu isaa bartanii osoo paartiilee garaagaraa uummata Amaaraa paartii Amaaraa uummata Amaaraa bakka buuna jettu Abiinii fi Izeemaa fi maal paartiileen kun takkallee osoo hin komanne mootummaa biyya bulchaa jiru qoftiidhaa fi paartii Biltsiginnaa Oromiyaa keessa jirtu hunda gubbaarraa hanqa jalaatti sani malee diinni keenya paartii saba tokkooti miti paartii fedheessi miti. Kanaafuu tarkaanfiin keenya fuulli keenya har'a inni deebi'uu qabu wayi sirreessuun akkamitti akka itti danda'amu irratti walii gallee uummata kanarratti xiyyeeffachuu qabna. Mootummaa irratti xiyyeeffachuu qabna malee warra nurratti dhiichisaa jiru alaabaa lumuxxii gartee duratti san tan amantii takka aadaa takka saba takka salleelliftu nurratti deebisuudhaaf yaalii godhu uummata kana warra Biltsiginnaa kanaatu nurratti baase waan ta'eef isaan kana komachuu osoo hin taane warra Biltsiginnaa kana kan nuti komachuu qabnu wanni nuti tarkaanfii karra fudhachuu qabnu isaan kana malee warra sanii miti. Kana jechuu kana gaafaan jedhu diinni keenya gaaf akkuma beekamutti gaafa wayyaaniin biyya hoogganuu turtees OPDO akka ta'e hin dagannu. Arras uummata Oromoo galaafachaa jiru OPDO akka ta'e isinillee quba kan ni beeytanii wiliillee fuula durallee akka kun hubatamuu qaba. Tarkaanfiin keenya fuulli kara sanin nu deebi'uu qaba. Yeroodhaaf oduuniin an qabadhee dhiyaadhee siitana hamma dhuguma sagantaa gooti warra hordoftan galatoomaa warra YouTube channel kiyyaa faaraa taatan subscribe like godhaa galatoomaa.